asirratti karaalee lameen amala hin qabne yookiin karaa afaan nagaa nama dubbatu fi karaa afaan nagaa hin dubbanne jechuudha. Himuma wal fakkaataa ta'e, okay? Akka namni itti afaan nagaatiin namatti hin dubbanne jedhuu fi akka itti afaan gaariin jedhu adda adda jechuudha. So fakkeenyota akkasii lama wal cinaa qabnee ilaallaa jechuudha. Kan duraa maal jedha? Okay? You are wrong isin jedha nama tokko. Ati dogoggora jechuudha. Akkas jechuudha. Silaa akkam jettee bareedaadha. I see it differently. I see it differently. Akka inni itti ilaalu adda jechuudha. Ani akka addattiin ilaala jechuu fi ati dogoggora jechuun tokkuma jechuudha. Maaliif namicha osoo hin aarsine akkas jechuu dandeessa jechuudha. In polite way. Kan biraa stop wasting my time jedha namni tokko. Yeroo kiyyanarraa gubuu dhaabii yookiin yeroo kiyyanarraa hin gubiin siin jedha. So kuni akka lolaati jechuudha. Namicha saniin lolaa jirta jechuudha. Attack godhaa jirta. Okay? Yeroo koo hin qisaasessin. Okay? Isuma kana jechuudha. Afaan nagaatiin jechuu ni dandeenya ture. Akkam jenne? Let's get to the point jennaan. Gara qabxiidha haaseennu. Yoo jetteen, okay? Namichaan akka yeroo ta'e hin israafne yookiin immoo hin qisaasessine gaafachaa jirta jechuudha. Okay? Ammas akkasuma you're annoying nam tokko you're annoying yoo sin jedha. Ati nama aarsitaa sin jechuu jira. Ati nama aarsitaa kana afaan nagaatiin akkam jechuu dandeenya. Akkana jenna jechuudha. I need some space. Okay? Iddoo wayii na barbaachisa. Qilleensa fudhachuu na barbaachisa. Iddoo wayii akka deemtee jechuudha. Akkas jechuu jirta. Bakka wayii na barbaachisa. Okay? Maaliif? Aartee jirta jechuudha. Namichi sin beekaa sirraa dhiisee jechuudha waan san. Iddoo namichaa hojii jirtu sanirraa gara iddoo biraa kan namni hin jirre tokkotti si deemuu si barbaachisa jechuudha. Akkas na barbaachisa jettee gaafachuu jirta jechuudha. Aritti aanu nam tokko afaan badaadhaan jechuudha. Akkamisiin jedha? That's bad idea. Okay? Yaadumaati kan niteef kuni yaada badaadhaa sin jedha. Yaada gaarii miti. Yaada gadhee sin jechuu danda'a. So akkas jechuurra silaa akkam yoo jedhe bareedaadha afaan nagaatiin. Okay? That might not work well. That might not work well sin jechuu danda'a. Hiikaan isaa maali? Suni akka gaariitti hojjechuu dhiisuu danda'a sin jedha. Yaadni kee suni yaada nu fayyadu ta'uu dhiisuu danda'a sin jechuu danda'a afaan nagaatiin. Okay? Akkam jennee Ingiliffaani? That might not work well. That might not work well. Okay? Suni sirriitti hojjechuu dhiisuu danda'a. Ka jechuu qabu, okay? Sun yaada badaadha jedhee si harkatti yoo kuffise si aarsa jechuudha namni sun. So yeroo hundayyuu yoo afaan nagaa dubbanne bu'aa guddaa argannaa jechuudha. Akkasuma mammaaksa tokko hojjeta maal jedha? Politeness costs nothing but gain everything jedhan. Afaan nagaa dubbachuun maallaqa sin baasisu, okay? Bilaash yookiin freedha. Garuu immoo jedha gain everything waan hunda irraa argatte jechuudha. Sababa afaan nagaatiin. Okay? Have a great time.